السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خور دكتورة خبرتوتا أمانات وكم جرت أمتك أشتي درجة توبك جرات تنسين جتا أكسمه هو ريمان تبراس الشمال كفوني أبين كي هم دخل سنة سلام تانتي تو أنا راحت بك سنجتا سنارة كبت سنجتا أكسم فاميلي أرلي ورد دي بني تران سنجا وري منا خنا فارو تاتن لايك سبسكرايب قولين دكتور تران سنجا وري فاميلي كي تاتن أمم لايك قولين دكتور تران سنجا ويلكم فاميلي بغنا جان نفتن سنجا arrumani qaballi sinidika video takataka walin laalaan sininja video tana hangadumaati laalo hindagatinaan sininja dhiyoo tana video waraabun oh my god beekon wallahi idini waraabanji hi waraabne helgada waraabanji hi waraabne amma saantu saamagna beekani duwa saasa diidi fi cina halka irraa saasa diidi fi cina xoshte bakka xoshinte duwa dhiyoo tana beekon BCT osoo taane yeroo nan ibsilaa video waraabachuu qabu galgala dhufnaan waan kana assalaamu alaykum naan jaana nan gaafatina wallahi mbiixoni akuman tatee bakka mbiixoni wallahi waanan mbeeq isinii mundandoo arra video takataka walii laalaan sinin jaabbaleen kiyya like godhu hin dagatinaan sinin jaa qara video let's go okay qara video كنا أبا منا هذا مناتي بخن أكسني ويكن كنا أبا منا هذا منا كنا أبا منا هذا مناتي بخن أوكي كنا أبا منا هذا مناتي بخن ولي لالان سنجا نوجي ترتيغاري اوكي فيديو دنا يو درورتي دغيفتي وان غاري ستي فكادا غرو ولا كرتي سينا هدو غرا نمانياتو مي هنگر ما تلالا سنجا اوكي خرا فيديو كنا أبا منا كنا كني أبا منا كو سدراني كنا هدونا كنا تري يرو هند halkani guyya narraacateen beeku kennaan isaan keessa kenna afuri jireenya koo keessa yoomiyyuu hin dagadhu dagachullee hin danda'u yoo guyyaa dagadhellee halkan hin dagadhu isa keessa sadii isinitti hima tokkoffaan na fuudhee guyyaa sadaffaatti kennaa naa kennedha lammaffaan daa'ima koo ulfa daa'ima jalqaba kiyya ulfa ta'ee kennaa naa kennedha sadaffaan mucaa kiyya da'ee bultii 15tti kennaa naa kennedha kennaa inni tokkoffaa na fuudhee guyyaa saditti harki kiyya akka deebi'een hojjanne na caccabseedha lammaffaan mucootiyya isii hangafa ulfa ta'ee bara 2009 gimbootii 20 ramadaana keessa taraawii salaatu deeme yeroo taraawii ba'u masgiida bara irratti na eege xarawaadhaan na kuffisee dhiiticha na dhiite luka na cabseedha ol ka'uu dadhabee namni biraa na kaasee mana kootitti na galche gimbootii bultii 20 gimbootii bultii 24tti mucootiyya da'uuf hospitaala deeme okkolaa deeme ilmootiyya okkolaatiin hammadhee gale inni sadaffaa mucaa kiyya da'ee bultii 15tti hidaarii 16tti sadee 15 isaatitti qirixxee duwidaan akute baay'ee nama dhukkuba deettudha namni da'ee kana hin beeka yoomiyyuu hin dagadhu yoomiyyuu abadan deettuu dhiigni irraa jigaa jiru qirixxeen duwidaa akkasi kutamee dubbatuuf namni isii dhaga'u hin jiru ilmoo isii guddisuudhaaf caccabxee achumatti lafatti hafte yeroo hedduu namatu ol na fuudhee ganna deebisa
danda'een dhaabadhu ture. Waggaa hedduu duyda koo na dhukkubaa ture. Amma isaan wal gadhiisus seenaan inni narratti raawwate halkanii guyyaa ganna dhiisee hin beeku. Yeroo rafu yeroo ka'u seenaan na keessaa hin badu. Dhokachuudhaaf waa hedduu raawwadha. Seenaa dabarsee keessaa ba'uuf bakka hedduutti dhokadha. Garuu na dhiisee hin beeku. Dubartiin burcuqqoo qofaa miti. Dubartiin ija hin baddi. Madaan qaama kiyya fayyeera. Madaan onnee kootii fi sammuu kee abadan hin fayyu. Namoota meeqa akkamii waan akka kiyyaa kana dabarsaa jirtan? Jaarsonni hoo haadha manaa keessan akkamitti horataa jirtan? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo sujuudni ilmoo namaatiif kahayyamamu taate abbaa manaaf hayyamaa yeroo jedhu kabaja abbaa manaa argisiisuudhaaf malee dubartii gabroomsuufi miti. Wanti hunduu quraannis hadiisnis yoo dubbatamu waa hedduu ilaallateeti. Dubartiin garbaa miti. Harreen lubbuu qaba. Namoota meeqatu miidhaa akkana namarratti geessaa jirtan? Miidhamni nama keessaa hin banne, miidhamni abadan hin dagatamne namoota meeqa akka ta'umtu akkanatti dabarsaa jira. Ani namni nan hubatu dubartis ta'e dhiirris ta'e ana ta'uu bakka kiyya ta'uu hin danda'u. Dhibee kiyya naa dhibamuu hin danda'u. Na fayyisuu hin danda'u yoo rahmaan hin taate malee. Garuu minaalbaata yoo namni biraa dhaga'e xiqqoo waan natti wayyaa'u natti fakkaata. Maatiin koo nan hubatu, hiriyyaan koo nan hubatu. Namni na cinaa jiru keessa kiyya seenee ilaaluu hin danda'u. Guyyaa hin kolfa, halkan imimmaan xaragaa bula. Hariiroo kiyya fuulduraatiif maal akkana qonnamu hin beeku. Keessi kiyya madaadha. Madaan qaamni kiyya hunduu fayyeera. Keessi kiyya garuu yoomiyyuu hin fayyu. Isinis gorsa isiniif haa ta'u. Ilmoo namaa miidhurraa faayidaan argamu takka illee hin jirtu. Nama hedduudhaaf sheernaa godha. Minaalbaata badii akkanaatirra namni jiraataa danda'a. Namni hedduun badii akkanaa raawwachuu danda'a. Haalli gargar ta'ullee namni hedduun miidhama akkasii namarratti geessuu danda'a. Garuu miidhamni waan qallaalii miti. Akka ammaa isinitti haasa'u kanaa miti. Hedduu nama dhukkuba. Kanaaf dubartoota waa'ee akka kiyyaa kana dabarsaa jirtaniif dabarsitanillee Rabbiin nu hundaa sabrii nu haa kennu isiniin jedha. Maal wallahi viidiyoo mucaa kanaatirra maaliin jechuu barbaadanii beektanii? Dhalaan takka shamarri takka hanguma si jaalatu takka si jibbuu dandeessi. Maaliif isin jedhu beektaa? Dhalaanna miidhaan isii gaafa inni isin qimii garatti yookaan hamtuu garatti qabachuu dandeessu gaafa isin rakkoo keessa jirtu jechuudha. Yookaan gaafa isin dhalte yookaan gaafa isin fayyaa dhabde yookaan guyyaa isin akka malee miidhamte. Sigalee guyyaa isin rakkoo keessa seente gaaf sana kan isin qimii guddaa garatti si qabachuu dandeessu. Qimii si qabatte sun qabritti hin galti malee inuma si hin dagattu. Inuma siifillee hin irraanfattu. Sigalee dhiifama gaafattaa miti osoo waan fedhe goote qimii gaafa rakkattee garatti si qabatte inuma hin dagattu. Inuma hin dagattu. Sigalee mi saniifuu wallahi tiyyaan duramaan viidiyoo si akkaan argatte jechuudha. Kenna abbaa manaa kiyyanaaf kan eegiseetu waan gammachuu yookaan kennuma dhugaa saniin eegu ture. Garuu walakka irratti kennaa biraan natti taate jechuudha. Saniifuu akkuma fedhe yoo taate haadha mana keessanii hin miidhina. Wallahi isinillee keessattuu gaafa isin rakkatte. Gaafa isin rakkatte yookaan gaafa isin rakkoo keessa jirtu hin miidhina. Wallahi duwaan isiniin irraa eega. Okay? Akkasii
mee amma viidiyoo akhiraa takka hara viidiyoo lama qofaan qabadee isinii dhufe viidiyoo akhiraa takka absee waliin alaallu absee mee viidiyoo akhiraa takka absee waliin alaallu abseen dheengadda isaatu maraattuu jaami arrammoo isin maraattuu jaan dheengadda harki faraqool dhiqaasan dheengadda isaatu maraattuu jaan arrammoo isitu maraattuu jaanii jechuudha. Okay, laha fakkoottu dhiyeessa dheengadda. Okay, arra isin maraataa ittiin kota olii laalan isin jaa. Kara viidiyoo. Marata. Siitu nama raache. Maraatummaan kiyya hanga hoggaa maqaa kiyya na gaafatan maqaa kiyya deebisuuf takkaan nagahee jira. Way miskiinticha kiyya. Maaltu siif mala duba? An malaa fi mariin tiyyaas suma qofa. Kaayyoo fi karoora kiyyaasihi. Abdii fi jireenyi kiyyaas sihi. Jalqabaa fi dhumni kiyyaas ati. Jaalalaa fi gammachuun tiyyaas ati qofa. Si jaalachuu fi si yaaduunis jiruudha. Si wajji ta'uunis jalqabaa fi dhuma jiruuti. Suuraa kee argeen gammadaa. Akkasii viidiyoon abseetis tana fakkaatee isiniin jaa warri ilaa armaan hojjetoota hunda keessan galatoomaa hedduuta kanaaf galatoomaan isiniin jaa akkasuma warri ilaa viidiyoo tana ilaa armaan laatan laayikii godhuu hin dagatinaan isiniin jaa faamilii mee bodullee isinumaaf hin deebi'a jidduudhaan nan deebi'a faamilii inshaallah warri mana kanaaf haaroo taatanis sabskiraayib godhuu hin dagatinaan isiniin jaa akkasuma faamilii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jaa. Like, subscribe, go to the channel, akkasuma bye bye.